Akkuma namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanii samii keessatti inni eegale cubbuun abbootii keenyas jannataatiin ni baase dagaaguu itti fufe. Hammeenyi baay'achaa adeeme, cubbuun baay'achaa adeeme. Kun immoo amma Waaqayyo nama uumu kootti nan gadde jedhutti ga'e. Cubbuu irratti ejjennaa fudhachuu kan hin dhiifne Waaqayyo. Baruma cubbuun dagaagee kana keessatti nama qajeelaa, nama balleessaa hin qabne karaa Waaqayyoo irra kan deddeebi'uu fi Waaqayyo wajjiniin kan jiraate Nohiin qaba ture. Kanaaf Nohi Waaqayyoon akkas jedhe: yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraatti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaaniitiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'urraa markaba tolchi, keessa isaatti kutaa kutaa baasi, keessaa fi duubaanis leelee lafa keessaa argamuun duuchi. Erga jedhee booddee Waaqayyo diizaayinii akkamiitiin Nohi markaba kana hojjechuu akka qabu, dheerinni isaa hagam ta'uu akka qabu, bal'inni isaa hagam ta'uu akka qabuu fi hojjaan isaa hagam ta'uu akka qabu Waaqayyo Nohitti hime. Kun immoo markaba fayyinaa badisa cubbuun dachee yeroo sanaatti fide jalaatii namoonni kan ittiin baraaraman, uumamni hundumtuu kan ittiin baraaraman, ergaa araaraa dhaloota bara isaatti akka inni labsuuf Waaqayyo Nohitti kenne. Markabni kun diizaayiniin isaa Waaqayyoon hojjetame. Gaheen Nohi qabu yoo jiraate akkaataa Waaqayyo isatti hime hundumaatiin hojjechuu ture. Bara sana keessa taa'anii markaba dheerinni hamma kana ga'u, bal'ina hamma kana qabuu fi hojjaa hamma kana qabu hojjechuun baay'ee kan ulfaatu fakkaachuu danda'a. Nohi garuu waan Waaqayyo jedhe amantii guutuudhaan fudhachuudhaan gara hojiitti hiikuudhaaf itti seene. Markabni kun kutaa 3 kan qabuu fi gamoo abbaa darbii 2 ture. Dheerinni isaa dhundhuma 300 yookiin immoo meetira 150 kan ta'uu fi bal'inni isaa dhundhuma 50 yookiin meetira 25 kan ta'u, akkasuma immoo hojjaan isaa yookiin irraan oleen isaa dhundhuma 30 yookiin immoo meetira 15 kan ta'u ture jechuudha. Nohis hojii isaa ni eegale. Namootaaf ergaa akeekkachiisaa dabarsuus itti fufe. Garuu akkamittiin dhaloota hammeenyaan guutuu yeroo sanaa keessatti Nohi ija jabinaan ergaa badisni dhufaa jiraachuusaa ibsu kana dabarsuu danda'e? Nuti Nohi irraatii haala wal fakkaataa ta'een dachee badisaatti adeemaa jirtu kanatti akeekkachiisa kennuuf ergaa akkamii barannaa? Namoonni baay'een Nohitti ni qoosan, itti kolfan. Ilaalcha namoota baay'ee biratti Nohi maraatu ta'e. Bokkaa roobee hin beekne keessatti bokkaan roobee lolaatiin dacheen kun hin baddi ergaan jedhu ergaa nama amansiisu ta'uu dide. Waan fedhe ta'es ergaa samaa irraatii isa dhufe, ergaa Waaqayyo biraatii isatti kenname lallabuutti, akkasuma immoo
markaba hojjedhu jedhame hojjechuutti Nohi ittuma fufe malee takkaallee hin dhaabanne ture. Waaqayyo Nohiin akkas jedhe, si wajjin garuu kakuu nan gala. Ati markabichatti hin lixxa. Haati manaa kee, ilmaan kee, dubartoonni ilmaan kees si wajjiniin hin lixu. Uumama foon uffatee jiraatu hundumaa keessaa si wajjin hafanii akka jiraataniif 2 markabichatti galchi. Isaanis kormaa fi dhalaa haa ta'an. Warra baay'eedhaan balali'an keessaa, horii, qe'ee fi bineensota keessaa, warra lafarra munyuuqan keessaas akka qomoo isaaniitti 2 ta'anii hafanii akka jiraataniif si wajjin markabichatti ol haa galan. Wanta nyaatamu hundumaa keessaa fuudhii fi of biratti walitti qabii tuuli. Kunis nyaata keetii fi nyaata isaaniif in ta'a jedhe. Nohi akkuma Waaqayyo isa abboometti kana hundumaa hojjetee in raawwate jedha. Nohi markaba guddaa akkasii kana ni hojjete, ni xumure. Sana booddee Waaqayyo Nohiin akkas jedhe, Nohiin, dhaloota kana keessaa ati na duratti qajeelaa akka taate waanan argeef ati warra mana kee hundumaa wajjin markabichatti gali jedhe. Waaqayyo irra deebi'ee, ati nama qajeelaa akka taate nan arge jedhe. Kun sababii tokko malee miti. Nohi Waaqayyo irratti amanannaa qabaate. Markaba waggaa 120 guutuu markaba kana ni hojjete. Qoosa namoota hundumaa ni danda'e. Akkasuma immoo wanti inni lallabaa jiru baay'ee kan ture yoo ta'e illee Nohi Waaqayyo irratti amanannaa qabaate. Kun amantii salphaa miti. Kun immoo Nohi amantiidhaan qajeelaa akka inni ta'e Macaafni Qulqulluun keenya akkas jechuutiin nu ibsa. Nohi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaate warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka muree qajeelina amantiidhaan argamu qabeenya isaa godhate jedha Ibroota 11:7. Amantiidhaan waan gara fuulduraatti dhufuuf jedhu ija namaatti kan hin mul'anne Nohi garuu fagootti ilaalee markaba tolche. Sana booddee Waaqayyo Nohiin, ati na duratti qajeelaa taatee jedhe. Sana booddee ammas amantiin Nohi yeroo qoramu ni ga'e. Wanti hundumtuu isaa wajjiniin lixaniiru. Uumamni hundumtuu qomoo isaaniitiin lixaniiru. Markabatti erga Nohi seenee Waaqayyo ergamaa isaa ergee markaba sana cufsise. Garuu haa ta'u iyyuu malee guyyaa 7 guutuuf bokkaan hin roobne ture. Kun immoo yeroo ammas amantiin Nohii fi warra isa wajjiniin jiranii itti qoraman ture. Akkasuma immoo namoonni warri markaba sanatti hin seenin qoosaa dabalataaf yeroo argatani. Garuu wanti Waaqayyo jedhu hin raawwata malee otoo hin raawwatin ni nafu. Guyyoota 7 sana Nohitti maaltu dhaga'ama laata? Guyyoota 7 sana markaba keessa seenee bokkaan otoo hin roobin yeroo turu sana warri isa wajjiniin jiranitti maaltu dhaga'ama laata? Akkasuma immoo warra markabichatti hin seenne sanatti maaltu dhaga'ama? Dhaloota bara sanaatti maaltu dhaga'ama laata? Wanti akkasii kun yeroo kan biraa Eeliyaasiinis mudatee ture. Mootota isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 41 irraa kaastanii yoo dubbifattan, Eeliyaas waggaa 3 walakkaa hongeen dachee kana erga rukutee booddee amma hoo bokkaan hin rooba jedhee Ahaabitti erga himee booda Ahaab nyaataaf dhugaatiif yeroo deeme Eeliyaas immoo Waaqayyoon kadhachuutti deebi'e. Eeliyaas Waaqayyoon hin kadhate. Sana booddee hojjetaa isaatiin, dhaqii qixa galaanaatiin ilaali yoo duumessi jiraateef jedhe. Garuu hojjaansaa sun deebiin inni Eeliyaasiif deebisu yoo jiraate wanti tokkoyyuu akka inni hin jirre ture. Yeroo lammaffaa Eeliyaas dhaqii ilaali jedhe, hoom tokko hin jiru. Duumessi mul'atu hin jiru.
yeroo sadaffaa ilaali jedhe homtuu hin jiru, yeroo arfaffaa ilaali jedhe homtuu hin jiru, yeroo shanaffaa ilaali jedhe homtuu hin jiru, yeroo ja'affaa ilaali jedhe homtuu hin jiru, yeroo torbaffaa irratti garuu duumessi xiqqoon ishee mul'atte turte jedha. Amantiin Eeliyaas hin qorame, akkasuma amantiin Nohis hin qorame, amantiin warra isaa wajjin jiranis hin qorame. Garuu guyyaa 7 booddee bara Nohi waggaa 600ffaa ji'a 2ffaa guyyaa 17ffaatti bokkaan guyyaa 40 fi halkan 40 lafa kanarra turuu danda'u dachee kanarratti roobuu eegale. Wanti haaraan hin ta'e. Inni Nohi waggaa 120 guutu ni ta'a jedhee lallabaa ture, amma ni ta'e. Bokkaan hin roobe, lolaan hin lola'e. Warroonni kaleessa dheengadda Nohitti qoosaa turan wanti jedhame hundinuu sirrii akka ta'e hubachuu eegalan. Burqitu waliin futta'an, ittiin bishaanii bantii waaqaa keessaa hin baname. Sanaan booddee bishaan dachee kanarratti guyyaa 40 guutuu gadi roobe. Burqituun lafa jalaas hin ba'e, hin futta'e. Sana booddee warroonni Nohitti qoosaa turan qabeenyi isaan jallinaa walitti qabatan manni isaanii otoo naaf hin diigamuu jalqabe. Abdiin isaanii hin dhume, waciin isaanii hin dhaabbate, kolfi isaanii gaddatti jijjiirame. Macaafni qulqulluun akka nuuf jedhutti bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuman ta'a. Bara sana bishaan badisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan. Isaan amma gaafa bishaan badisaa dhufee hunduma isaanii haree sokketti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuman ta'e. Yesuus akeek Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 37 hanga 40tti. Yesuus akkuma bara Nohi ture bara dhufa ilma namaattis akkasuman ta'a jedhu kun akeekkachiisa baay'ee barbaachisaa. Namoonni homaa tokkollee quba hin qabaatiin utuu isaan jiranitti nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaatu isaan jiru. Waa'ee badisaa utuu isaan hin yaadin badisni dingataa isaanirra ba'e. Sana booda lolaan lola'ee manni namootaan diigame, bishaan lafa kanarratti akka tuullaatti walirratti hin tuulame, bosonni hin dhokatanii, gaarri hin dhokate, gaarri gurguddaan dachee kanaallee ni dhokate jedha macaafni qulqulluun. Sana booddee guyyaa 150 guutuu lafti kun bishaaniin uwwifamtee ni teesse. Guyyaa 150 yookiin ji'a 5 guutuu guyyaa 40 fi halkan 40 erga roobee booddee guyyaa 150 sana booddee lafti kun bishaaniin uwwifamtee teesse jechuun ji'a 6 fi guyyaa 17 guutuu lafti kun erga Nohi markabatti seenee ji'a 6 fi guyyaa 17 guute jechuudha. Nohi waan nyaataaf ta'u hundumaa ofiisaafis uumamaafis qopheessee ture waan ta'eef Waaqayyos inni nyaata namaa ishee xinnoo eebbisuu danda'a waan ta'eef wanti isaanitti hir'ate hin jiru. Garuu yeroo kanatti ji'a 6 booddee wanti lafarra hin jiraata jedhamee yaadamu tokkollee hin jiru. Wanti funyaaniin hafuura baafata jedhamu hundumtuu ni dhuman. Sana booddee jedha macaafni qulqulluun keenya. Waaqayyo immoo ammas Nohin horii qe'ee fi bineensota warra isaa wajjin markabicha keessa jiran hundumaa yaadate jedha. Waaqayyo qilleensa lafarraa hin dabarse, bishaanichis gad galee jedha. Sana booddee Waaqayyo hin yaadate. Jechi kun Waaqayyo ni irraanfate jechuu osoo hin taane, ni irraanfachuu Waaqayyo osoo hin taane kan inni kaasuu barbaadu. Waaqayyo kakuu Nohiif galee gara raawwiitti fide jechuudha. Badisni kun guutummaan guutuutti Waaqayyo dachee fi wanta achirra jiru hundumaa balleessuu osoo hin taane sanyii warra abboomamanii lafarratti baay'isuuf ture waan ta'eef Waaqayyo amma Nohii fi warra isa wajjin jiran yaadate jedha. Akkuma jalqabatti burqituuwwan futta'an
bishaan bantii waaqaa gadi gadhiifame. Amma immoo burqituuwwan callabboo hulaan bishaan bantii waaqaa hin cufame jedha. Bokkaan waaqa keessaa roobus hin ittifame jedha. Bishaanichi guyyaa 150 booddee irraa jalaan lafarraa gad galaa adeeme inni hir'ates jedha. Markabichi ka'ee ji'a 7ffaa isaatti jecha keessaas guyyaa 17ffaatti tulluu Araaraat gubbaa hin buufate jedha. Bishaanichi hamma ji'a 10ffaatti ittuma gad galaa adeeme guyyaa jalqaba ji'a 10ffaa irratti roggeen tullootaa hin mul'atan jedha. Argitanii ji'a 10 guutuu. Sana booddee guyyaa 40 booda Nohi qaawwasa markabichatti baasee ture sana cufaa isaa bane qurruu tokko erge jedha. Sana booddee qurruun maaltu dachee kanarra jira kan jedhu daawwachuu jalqabde jechuudha. Ammas Nohi bishaan akka xinnaatee jiru ilaaluudhaaf gugee erge. Gugeen baatee hin deebite turte. Gugeen sun amma muka latee jiru, muka lalisaa jiru qabattee gara Nohitti deebite. Kana jechuun Nohi amma wanti inni argaa jiru lafti gogaa jiraachuu isaati jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu. Nohi markabichatti seenee ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 17 ture kan Waaqayyo markabicha keessaa akka inni ba'u godhe. Sana booddee Waaqayyo Nohiif warra isaa wajjiniin jiraniif irra deebi'uudhaan addunyaa haara'ee isaaniif laate. Amma isaaniin ba'anii gara dachee ishee haarofteetti gadi ba'anii. Argitanii? Dacheen ni haarofte. Akkuma jalqaba gaafa uume dubbate Waaqayyo ammas irra deebi'uudhaan qajeelfama laate. Qajeelfama nyaataa laate. Qajeelfama horanii baay'achuu laate. Waaqayyo. Sana dura namni biqiltuu garagaraa nyaata ture akka Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa 1:29-30 irratti kaa'etti. Amma garuu biqiltuun lafarraa badee ture waan ta'eef Waaqayyo yeroo jalqabaaf namni foon akka nyaatu Waaqayyo ajaje. Waaqayyo surraa akka inni uumama irratti qabaatu Nohiif illee aangoo laate. Uumamaanis horaa baay'adhaa jedhe. Sana booddee Waaqayyo Nohi wajjiniin kakuu dabalataa seene. Uumamaa jira wajjiniin kakuu dabalataa seene. Waaqayyo lammaffaa foon namoota lubbuu qaban hundumaa, uumama lubbuu qaban hundumaa akka hin balleessine waa seene. Kun immoo sabbata Waaqayyoo kan jennuun Waaqayyo milikkita kennuudhaan ture. Waaqayyo dachee ni haaressa ammas. Waaqayyo dachee ni haaressa. Sana dura garuu wanti duraan dursee jiru iddootii dhabamuun dirqama ta'a. Waaqayyo lafa kana ni haaressa. Waaqa haaraa fi lafa haaraas warra isaaf abboomamaniif hin kenna. Akka har'aa bifa badeetti dacheen kun itti hin fufu. Jallinnis akka amma dagaagaa jirutti itti hin fufu. Ergaan karaa Nohi nuti argannu garuu Waaqayyo cubbuu irratti ejjennaa hin fudhata waan ta'eef yeroon araaraa otoo jiru ergaa araaraa kanatti fayyadamuudhaan badisa of oolchuu akka qabnudha jechuudha. Waaqayyo kakuu dhaabe. Kakuun kun sabbata Waaqayyo jechuudhaan macaafni qulqulluun keenya boqonnaan 9:12 Waaqayyo kakuu ani ofii kootii isinii fi uumama lubbuu qabaatee jiraate isinii wajjin argamuuf dhaloota dhufu hundumaafis dhaabe kanaaf milikkita nan kenna. Ani sabbata koo duumessa keessa nan kaa'a. Innis milikkita kakuu anaaf biyya lafaa gidduutti ta'eeti jedha. Waaqayyo ergasiiti bokkaatiin lafa hin balleessu jedhe. Kan ammoo sabbata koo duumessa keessan kaa'a jedhe. Waa'ee sabbata Waaqaa kana macaafni qulqulluun iddoo garagaraatti kan inni nuuf kaa'u. Naannoo teessoo Waaqayyootti bifa argamudha sabbanni kun. Gonfoo Waaqayyoo irratti bifa argamudha sabbanni kun. Kana jechuun Waaqayyo araarasaa yeroo badiisni dachee kana mudachuuf jedhu araarasaa akka inni baay'isuu danda'u. Yesuus akka gidduu seenu.
kakuu kee yaadadhu jechuudhaan Yesuus badisaa cubbuutiin dachee kanatti dhufuuf jedhu hundumaa akka Yesuus gidduu seenuudhaan nuuf kadhatu nuuf dhaabbatu kakuu ibsu ture. Yaa obboloota argitanii wanti Waaqayyo jedhe tokkollee otoo hin haafiin akkuma inni jalqaba Nohitti himetti raawwatame. Uumamni hundumtuun badanii Nohii fi maatiin isaa lubbuun 8 qofti ni oolan. Ammas Waaqayyo akeekkachiisa nuuf kenneera. Yeroon dhiphinaa sodaachisaan sanyiin isaa takkaa ta'ee hin beekne dachee kan dachuuf akka jiru. Markabni keenya garuu galmee samaa irratti galmee hoolicha qalamee irratti keessatti argamu achi keessa galuu danda'uudha jechuudha. Kan immoo akkas jechuun nu ibsa raajiin Daani'el boqonnaan 12:1. Yommuu inni anatti dubbachaa ture yeroo sanatti Mikaa'el ergamaan inni guddichi ijoollee saba keef dhaabatuun ka'a. Yeroo rakkinaas hin ta'a. Sanyiin rakkinichaas erga sabni jiraachuutti ka'ee jalqabee hamma bara sanaatti argamee hin beeku. Kan hin beekne hin ta'a. Sabni kee warri maqaan isaanii macaaficha keessatti caafame garuu adduma addaan isa jalaa hin ba'u jedha. Sabni kee warri maqaan isaanii macaaficha keessatti caafame garuu isa jalaa hin ba'u. Markabni keenya macaafa hoolichaa keessatti maqaan keenya argamuu isaati. Kana malee Waaqayyo achi keessatti warra argamaniif eegumsa barbaachisaa hin godha. Yaa obboloota, bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma ta'a. Seenaa Nohii irraatii hagam of eeggachuu akka qabnu akka baranne abdii guutuun qaba. Warra hambaa taanee samaayii keessatti cubbuu injifannee argamuu akka dandeenyuuf karaa Yesuusiin waa hunduma mo'annee samaayii keessatti warra argaman ta'uu akka dandeenyuuf Waaqayyo amantii dhagaa golee irra dhaabbate kan akka Nohii nuuf kennu. Dirqama keenya akka baanuuf ergaa akeekkachiisaa dachee kanatti akka lallabnuuf Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Tanya